barbaadu safara isheettis dhiyaachuun barbaadu maaliif sagalee kana hunda maali rakkoon qabu namni wali dhiise maal ta'a inni dhugaa inni qunaqu maaliif waan baay'ee naan jechaa jirti waan baay'ee na gootee jirti sila ta'u maal laban hiriyaan ishii bichaa moti ishii namoota baay'eetu jira jechuudha. Anammaa hiriyaa baay'ee baafadheen jira ishii dhaalbaan. Ara rakkoon qabu akkas hin jedhini. Alaa safara isheetti ni yaadu. Hai akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota hinan YouTube jirtu jirra jirtu jecha nagaadhaa galata waaqayyoo. Egaa mastuu bira deemen ture akkuma beektanii mastuu bira dhaqeen ture na diddee jechuudha. Ani immoo walitti araarsuu barbaade na diddee ishiin amma immoo hinaan mee waan jettu laallaa jechuudha. Hinaanis na diddi immoo hin araaramti immoo Nagumaatiin jirtu maal dadhabdarre dubbattani dadhabuu akkasii shagga dha'u dadhabdan asuma hin dhufaa mastuu biraa hin dhufaayyuu naguma walitti sin araarsadeen ture dhufuu diddee ishiin illee nama oo danda'ama ta'eeti naatu dhaqaare oduu akkasillee goonee shaggaadha yaa situ balleessaa qaba waan ta'eef ifama godhuufi qabaata ishii yaa'una diddee ishiin baay'ee sitti haastee jirti. Balleessaan kiyya maalidha? Maal siin jettumu? Waa'ee koo. Homaa siin hin jenne garayyuu bakka ati uffata sanillee dhoowwachuun qabaattu ishiin baay'ee sitti haastee jirti amma araaramuu qabaattu araaramtaniitu akkuma duraanitti wajjin jiraattu jechuudha. Balleessaan kiyya maalidha? Balleessaan ani balleesse. Balleessuun ani balleessee natti uffata dhoowwatte sanillee kennuufi qabda amma booda uffatallee geessuufi qabda jechuudha. Ati uffata ishiitillee kan dhoowwachuu qabdu tureyyuu amma uffanni ishee warra bira hin jiraanne biddiidha. Fakkeenyaaf hin jiru hoo. Injira uffanni injira jettee jirti kashiin illee kanumaatti himachaa jirti uffata na dhoowwattee jechaa jirti waan ta'eef uffatallee kennuufi kan biraa hoo. kan biraan akka kanuma Uffatuma wanni ishiin himatu. wanni ishiin natti himatte uffatuma Sababa maal irratti wallollee sababa maal irratti uffata na dhoowwatte jette. sababbiin ishiin jettu abbaa manaa kiyyaa wajjiniin haasofti immoo maal jetti akkas jetteeti nattaaftee ani immoo akkamitti hiriyaan jaaladhu akkanatti na shokkitii jetteeti isin himatti. Kanaaf immoo ta'uu qabatu isin hiriyoota waan taataniif yaa Maatis balleessaa natti murtee jechuudha. sittillee mura san taane yaa wanuma jiru sitti maal jira uffata ishiitillee dhoowwatinii uffata ishiitillee kennii fi araaramanii akkuma duraan jitti wajjin jira baay'ee sitti gadditee jirti ishii baay'ee sitti Ishiitu dhufeetu naan araaramuu qaba mooyi aaratu dhabu. amma ishiin illee baay'ee sitti haftee jirti waan ta'eef Ani saareen jiran dhaqu fa. Naqu. nam tokko keessanii sakakkamu Naqu. Ni kolfi taana. Maali kolfi? Dhuguma jettaa beeke gaafa dhugaa jettu beeke. Laali. Amma tokkoffaa irratti ishii badii qaba. Badiin ishii maalii naan jedhe. Fakkeenya. Ishii sitti matte miti balleessaa koo. Ishiin immoo balleessaa kiyya erga sitti mattee badiin maal oolu goota. Wanni irratti wallollee piraankiin irratti hojjetan. Piraankiin kun immoo piraankii waan shakkisiisaa ta'e wayiiti. Piraankii kanaa ani piraankii kanaa shakkeen jira piraankii miti kuniin jedhe. Egaa piraankii miti kanaafuu wanni kun naaf hiikkachuu qaban jedhe. Deebi'anii akkuma na shakke ta'e jechuudha. Deebi'ee kafanni na bira hin jiru jennaan kafana bitee jechuudha. Kafana kana bitee jira. Garuu mootu kafanni kun na bira yeraan mallee ani kafana kana kennuu hin barbaadu. Mana isheetis dhaquu hin barbaadu. Mee wannuma isaan fida wannuma ishee fiddu ilaala jedhe. akkas ta'uu qaba ishiin illee hiriyaa ta'e waan taateef Kanarra immoo kanumarra immoo osoo dhiise anis
ishii dammooruu dhiigare ofii namoonni hedduun jechuudha mallaan jedhu lubbuu lamaan jirtaa dhiisii uffata namaa kennu namni tokko gaafa nama hilligeessee keessa nama galchee uffata koo naa kenni jetti na asitti gatii deemi jedheeni gaada keessa seenee laalladhetti maali kan gaada biyya seetti Hiriyateeti maal rakkoo qaba oseente hin barbaadu amma hiriyoonni kiyya akkanii fi nagee jira du'allee lakki boodeen boocha lakki of xanaqa oduma naan jedhanu ay homaa nan gootu riyaati jedhee callise jechuudha. amma doomaa singoone waan ta'eef dhiifama walii godhatamu gongoraa waan ta'eef Kanaafuu barbaadu ani ganaa ishee wajjin ciqiccirii fi mana ishee naqu ishee hoo barbaadde araara hoo barbaadde hoo dhufte yoo dhufuu baatte immoo nan galchuu jechuudha achumatti narra haa hafu. amma uffata ishii si bira jirullee ati uffata ishiitillee qopheessifii uffata ishiitillee uffata naan jedhetis araaranii bakka tokko jiraachuu qabdu si jedha uffata naan jedhee uffanni kun awwaalan jiru. ati maal oltaamma uffata ishiitillee kennitaa fi Inkennu kan bitanis inkennu uffata kaanis giddiidhani wakkuma na himattu kana ollaarree fudhadhe maaliyyoorree fudhadhe qullaan bulee mana kiyya maaliyyoore akkasii yoorette himachaa turte jechuudha. amma dhiifama hojii godhaa ta'e Dhiifama meendinne ani naquus hin jedhu. ishiinis hin naqu jette atis hin naqu jette Ani hin naqu. Ishiin narraa bahee mana kiyyatti gale jettee achi narraa baate miti. Dhuftee yoo araara barbaadde dhiifama barbaadde haadha. Galee quxusuu waa hangafni waa quxusuu bira dhaqxiiree seerattu hangafa inni sirriidha garuu baay'ee sitti gaddite jechuudha baay'ee isaa sitti gaddite waan jirtuuf anis baay'een gaddema. Ishii bichaa gadda. Ishii bichaa hin gaddin. Mataan na dhukkuban irraa deema. akkasitti Jennee